Tolee, egaa kabajamtoota fi jaalatamtoota hordoftoota tiiktaakii kiyyaa akkam jirtanii nagaa kootii galanni kiristoos haa ta'u. Innaa tiiktookii yaada nama xumursiisu egaa yaada kootoon xumuratiin narratti cite jechuudha. Kan biraa maalatti isinii dabaluu barbaadisiitanii qarshii keessan namatti liqeessina. Qarshii namatti liqeessu jechuun qarshiin kennitanii sun achumaan hafe jechuudha. Micoo wayii wajjin hojjannaa ture. Amma gara biyyaa galteerti. Nan gorsaa tanan ture qarshii kee namatti liqeessin jedhee nan lolaanii tan ture gara 100,000 hangas minamna liqeessitee turenna. Achi hundumti keenya beekna ofiin jenna waan ta'eef daa'ummaa siin qabdaati xiqqoodha. Namni waggaa tokko si hangafu yoo si gorse dhagahii jedheen tan gorsaan ture mucayyoo sun jenna. Waggaa 7 fi caalaan immoo jechuudha. Achirraan jennaan ani sirra beeketiin garuu jireenyuman ittiin jiraadhu kanatu na barsiise yaa obboleettii ta'u qarshii kee lafa godhadhu jedhee gorsaan tanan ture. Isheen maal dhageessimti qarshiisi sana liqeessite amma achi Itoophiyaa galtee naa bilbiltee jechuudha. Daanuu amma gorsi keessuun amma nutti dhaga'amii hoggas qarshii kee liqeessin hogganaan jettu san utuu si dhageeraadhe namni qarshii koo liqeessiif sun qarshii sana naa deebisuu didan jettee yeroo dhiyootti natti himte beektunnaa. Bakka uumaa miti egaa an darbee kan dhufutti irraa baradhuuti. Of eeggadhu daa'ummaadhas namni kan namaan jedhe sin dhageenyu jedheena tan itti dubbadhee jechuudha. Yeroo baay'ee amma tiiktookii kanarrattis namoonni baay'een warreen umuriidhaan jajjaboo ta'an abbootiin amantaa akkasumas illee namoonni barumsa baratanii iddoo guddaa ga'an akkasumas immoo utuma baratiin iyyuu jireenyi iyyuu kanuma akka kootii kan isaan barsiise yeroo gorsan yeroo baay'ee nan dhageeffadha jechuudha. Maaliif jireenyuma jiraachaa jiru kan nutti himusaa maaliif umuriidhaan waanuma nu hangafaniif jechuudha. Kanaaf iyyuu beekumsi sammuun namaa qabatu immoo hundumtiyyuu tokko miti jechuudha. Kanaaf iyyuu yeroo baay'ee tiiktookii kanarratti yeroo nu gorsu hin dhageenyu achi gaafa rakkanne immoo as baanetti tiiktookii kanarratti boonyaa jechuudha. Harki keenya kun harka hojjetudha, harka argatudha. Kanaaf iyyuu nama gargaaratii turre birrii oovarii immoo namatti liqeessinee birrii keenyas dhabnee nama sanis dhabuurraa qarshii keessanii liqeessinaadha. Yeroo baay'een dubbada qarshii liqeessinaadha. Maaliif liqeessitanis qarshii xinnoo liqeessaa yoo ta'es immoo yoo deebuu baates bakka hafu jedhaati malee qarshii keessattuu ijoollee warra arabaa jirtan qubii fudhattanii maal jettanii qarshii liqeessitan of eeggadhaa. Maaliif amma mindaan ga'ee jira. Kanaaf ani waa'ee kanaa irratti kanan dubbadhu. Yeroo tiiktookii viidiyoon kun simbira ga'e iskiloor gootee dabarta. Booda immoo bu'aati as dhufta. Maaliif ta'a kun? Maaliif of hin jaalanninu? Gisee hojii hojjennu dafqi dudda keessan nu yaa'ee duddi akka abiddaatitti nu gubachaati hojjennee qarshii kana finnee namni Itoophiyaa jiru maal nu beeka? Wanna nu keessa jiraannetu hojjenna. Ati gaafa si dhukkube ciniinnattee hojii madaamiti rafuun hin jiru. Gaafa jiini kee ga'eetu maanistireeshinii keessatti dhufeerree boqachuu hin dandeessu. Dirqama kee dudda kee hidhattee ciniinnattee beelaatii dheebochaati hojii namaa hojjettee hojii namaa duubatti beeloftee gaafa immoo qarshii san argattee tokko dhufee sitti bu'u immoo 100,000, 50,000, 60,000 kaastee liqeessita. Maali kun maaliif barbaachisa? Isaaniyyuu immoo si deebuu dhiisuu danda'a ishee. Kanaafiyyuu dhagaadha ijoolleen biyya arabaa jirtan kun dhagaadha dammaqaadha. Qoy ergama rabbiitu samiidhaa bu'ee isinitti hima. Hin dhageessan hin barattanii. Mana amantaa keessan gargaara maatii keessanis gargaara. Qarshii immoo namatti hin liqeessina. Uqubii seentanii uqubii kaastanii qarshii namatti hin liqeessina. As deebitanii immoo hamboochassinu. Dhiiratti immoo hin erginaa qarshii keessan. Amma immoo maalan dhagaatiira viidiyoo adda addaa dhiirri nu harkatti qabatee jedhanii qarshii isaanii takka afaan amma yeroo darbe maalan dhaga'e qarshii 500,000. Wayi viidiyoo san hin balleessineef wayi qarshiidha qarshii isheetitti nafe. Innaa viidiyoo adda addaa waraabdanii qaama keessan namatti hin erginaa. Maaliif birrii keessan hojjettan amma biizinasiin amma dhufe immoo maa inni ijoollee warra dhiiraa Itoophiyaa jiran keessattuu sobanii isin abaabbalanii jaalala isin qabsiisanii viidiyoo waraabati qaama keessan nu ergaa isiniin jedhanii ergasii ji'aan birrii isaaf ergita jechuudha. Kun maaliif barbaachisa ijoollee?
maaloo ofaa yaadan maaloo jaalallumtiyyuu maaloo godha oo'a kanaan gubannee ofiifu asitti hojiin madaamii iyyi madaamii mataa nu zoorsee dhaabbannee hojjechuun oduu duddi nu gubatu jaalala maaltu nutti dhaga'ama hojjennee qarshii keenya fudhannee galle biyyatti haa jijjiirramu. Sirumaa 100,000 isaa ol namatti kennitu maalan ta'e kanaafiyyuu of eeggadhaadhaa dammaqaa hirriiba keessaa ijoollee kuunirroo fi aeroppilaanii yaabbattanii biyya aeroppilaanii yaabbattanii taraba kana dhuftani kanaaf innuu barumsa tokko isin haa ta'u kanaafuu ni madaamii xiyyaan yoo rabbi kontiraata kiyyaa asii fixee galee heerumee tanan galee dahee daa'ima godhadhaan jedhaan hin jaalatan bargisee akkana jedhan maallaan jette warra kee galiitii ilaaliitii koottu na kiyya jireenya nani jiraadhu ishiidhaaf homaa miti hojii ishii kana ilaalta argitanii namni amma akka of jaalata lakkii ani hojii hojjedhee nagahee galanni rabbiif haa ta'u amma dhadhabee yeroo boqonnaa tan barbaada galeen biyya kootiitti boqachuu barbaada jedhaan konfiidensiidhaan ka bireet akka soonan qabaadhee ni nagaa rabbi yoo naa eebbise kanaafiyyuu of haa jaalannu jarattiin waggaa 100 waanuma isaan biraa akka hojjennu akka garba kinoo gizee bara durii nama bitatanii san isaan akkasitti nama yaadu kanaafuu biliis ofiif taayaannu of haa jaalannu kanaafiyyuu of jaaladhaa obboleewwan koo qarshii keessan hin liqeessinaa qarshii keessan qabachuu baraa turtii gaarii baay'ee sin jaaladha sagalee isinitti dheeressee viidiyoo kiyyaa sheer koppii liinkii gochuudhaan hiriyoota keessaniif hiraadha akkasumas immoo yuutuubii kiyyaa seenuudhaan sabiskiraabii godhaadha baay'ee sin jaaladha turtii gaarii nagaatti.